Network. Subscribe, share, like. Biyyattii iddoo adda addaa keessatti tasgabbii dhabiinsaa fi jeeqamsi akka jiraatu hojjetaa ture jedhan pireezidaantiin bulchiisa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Laaddaam gama isaaniitiin abdii kutateera kan ittiin jedhan gartuun Hiwaat mooraa raayyaa ittisa biyyaa irratti gochi raawwate biyya diiguuf yaalii ifatti godhee jedhan mootummaan federaalaa gocha diiggaa irra deddeebi'ee dhaqqabee ittisuuf duula waraanaa jalqabe jechuudhaan obbo Dastaan dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Raayyaan ittisa biyyaa duula waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay irratti gaggeessaa jiruuf deeggarsa akka qabu ta'uu Izemaan beeksisee jira. Raayyaan ittisaa fi humnootiin nageenyaa seeraaf buluu fi kabajamuu mirga dhala namaa kan ilaaleen hubannoo qabaachuu akka qabanis hubachiise. Ibsa barreeffamaan paartichi baase kana hooggantuu dhimmootii dubartootaa ka paartichaa fi hoogganaa Izemaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa dabalatee kanneen biroonis kan baasan ta'uu Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed TPLF irratti duula waraanaa eegalabsanii booda gareen mirga dhala namaa kan ta'e Amnesty International yaaddoo qabu ibsee jira. Amnesty Internationalitti daayirektara kutaa Afrikaa Bahaa fi gama kibbaa ka ta'an Deepros Mucheenaa akka jedhanitti waraana erguuf murteessuun kun gamlameen gidduutti muddamiinsi hammaachuu kan agarsiisu qofa toon taane lubbuun nama hedduu balaaf saaxilamuu fi kabajamuu mirga dhala namaa kan Itoophiyaa keessa akka gadi bu'u sodaa uumeera jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa kan federaalaas ta'e ka bulchiisa naannoo seerri kabajamuu labsiin mirga dhala namaa kan addunyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti kabajamee akka jiru mirkaneessuu qabaa jedhaniiru. Kana malees jireenya uummataa fi eegumsi godhamu mirkanaa'uu akka qabu hubachiisan. Haalli lubbuuf sodaachisu yoo hin jiru ta'e humna hammaa ba'een gargaaramuun akka daangeffamu ka gaafate Amnestiin aangawoonni Itoophiyaa tajaajila bilbilaaf intarneetii iddootti akka deebisan Tigraay keessatti uummanni waliisaa akka wal quunnamu kunis mirga yaada ofii ibsachuu irratti kan hirkatu akka ta'e hubachiiseera. Gama kaaniin immoo tajaajila bilbilaa fi intarneetii Tigraay keessatti citee jiru haala kabajamuu mirga dhala namaa achi jiru faana bu'uuf barbaachisaa ta'uusaa hubachiisee jira. Obbo Lidatuu Ayyaaleewu meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu isaanii irratti himannaa dhiyaate akka ofirraa ittisaniif manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa 16/6/2013 beellama kennee jira. Galmee mootummaa ce'umsaa qopheessan jedhamuun mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha bahaan himannaa irratti dhiyaateef immoo dhukkuba obbo Lidatuu wal qabatee gaaffiin mirga wabiin gadhiifamuuf dhiyaate irratti murtii kennuufis 16/11/2013 beellamni kennamee jira. Kana irratti Muktaar Jamaal gabaasa qaba. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa himannaa obbo Lidatuu Ayyaalee irratti meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuudhaan irratti dhihaateetiniin ture. Erga ragoota dhaga'een booda akka ofirraa ittisan ajajeetiniin jira. Ragoonni meeshaa waraanaa seeraan alaa obbo Lidatuu Ayyaalee qabachuu isaanii ragan beellama darbeen akka jedhanitti poolisiin yeroo mana obbo Lidatuuti meeshaa waraanaa fuudhu arguu isaanii mana murtichaatiif himaniitiniin jiru. Adeemsa kana keessatti falmiin meeshaa waraanaa kun labsii to'annaa meeshaa waraanaatiin dura moo achi booda harka obbo Lidatuu ture jedhuun wal qabateetiniin akka ofirraa ittisan gaafatamanii jiru. Kanaafis obbo Lidatuu Ayyaalee ragaa ittisaa gaafa 16/6/2013 mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaatitti akka dhiheeffatan manni murtichaa ajajeetiniin jira. Dhaddacha gama biraatiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha bahaa damee magaalaa Adaamaa irratti himannaa sanada mootummaa ce'umsaa qopheessuutiin kan himataman obbo Lidatuu Ayyaalee falmii gamaa gamanaa mana murtichaatiif dhiyaatee ture. Kan sagaleen jiru akka barreeffamatti dhiyaateetiniin manni galmee mana murtichaa onkoloolessa 20 akka mana murtiif dhiheessu beellamameetiniin ture. Abukaatonni obbo Lidatuullee dhaddacha kanarratti fayyaan obbo Lidatuu keessayyuu dhibee onneetiin wal qabateetiniin haala hammaataarraan isaan gahaatiniin waan jiruuf mirgi wabii isaanii eeggameetiniin akka haalli yaalatti argatan mijatu mana murtichaatiif dhiheessaniitiniin jiru. Ajajni gaafa beellama onkoloolessa 13/2013 falmiin sagalee gamaa gamanaa taasifamaatiniin ture. Waraabbiin barreeffamatti deebi'ee onkoloolessa 20tti akka dhiyaatu manni murtii waliigalaa dhaddachi bahaa ajajeetiniin ture. Sababoota hojiin walitti baay'achuutiin dhihaachuu akka hin dandeenye
bulchiinsi mana murtichaa dhaddachaaf ibseetiniin jira. Sababa kanaanis manni murtichaa manni galmee mana murtii waliigalaa dhaddacha bahaa waraabbii sagalee falmii gamaa gamanaa gaafa 3/11/2013tti barreeffamatti garagalchee akka dhiheessu kan ajaje yoo ta'u gaafii dhimma fayyaatiin wal qabatee obbo Lidatu Ayyaaleew mirgi wabii akka isaanii eegameetiniin biyya alaa deemaniitiniin yaalaman abukaatonni isaanii gaafatanii turan irrattillee gaafuma 3/11/2013 kan murtee kennuudhaaf beellamateetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Keeniyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabalaa dhufuun yaaddoo uumeera. Kanaafis jecha pireezidaantiin biyyattii Uhuruu Keenyaataa baatilee dhufan lamaaf hiriira siyaasaa gaggeeffamu kamiyyuu ugguranii jiru. Galmoo Daawit Naayiroobiirraa gabaasa erge qaba. Keeniyaa keessatti fulbaana darbe kan erga mootummaan biyyattii of eeggannoowwan duraan darbanii turan kaasee weerarri vaayirasii koronaa dabalee jira. Ministeerri Fayyaa Keeniyaa weerarri vaayirasii koronaa fulbaana keessa 400 qofaa ture amma dachaa 4 dabalee 16 ga'eera jechaan beeksise. Kanarraa akka keessa pireezidaantiin biyyattii Uhuruu Keeniyaataa kaleessa ajaja haaraa dabarsaniini hiriirri dhimma siyaasaaf gaggeeffamu kamuu akka hafu ajajanii jiru. All political gatherings and rallies are suspended for a period of 60 days and this to take effect immediately. Akkas jedhu Keeniyaataan har'aa kaasee guyyoota 60 dhufaniif hiriira siyaasaa kamuu gaggeessuun dhorkamee jira. Namni walgahii siyaasaa gaggeessuu fedhu yoo jiraate garuu walgahii isaa galma keessatti taasisuu qaba. Sunis akka ministeerri fayyaa jedhutti warri hirmaatu waan afaaniif funyaaniin haguuggatan kaa'achuu qabu. Darbees lakkoofsi isaaniillee 1/3 galma keessa ta'an sanaa taruu hin qabu. Raawwii ajaja kana akka hordofuufis ministeerri dhimma keessoo biyyaa poolisii Keeniyaa fi bulchiinsa kutaalee bulchiinsa Keeniyaa waliin gaarii ajaja kana raawwachiisu akka hundeessu ajajeera jedhu Keeniyaataan yoo dubbatan. Dubbii isaanii kaleessaatiin Keeniyaataan ajajawwan 17 akka dabarsan amma raawwiirra kan jiru labsiin namni dafee akka manatti galu ajaju har'aa kaasee galgala sa'aatii 4 haga barii sa'aatii 10 akka ta'u miseensonni kaabinee mootummaa walgahii intarneetii qofaan akka gaggeessan hojjetoonni mootummaa umriin ganna 58 olii dhibee kana dandamachuu hin dandeenye mana akka hojjetan ajajan. Dabalaniis kutaaleen bulchiinsaa ogeeyyii fayyaaf meeshaalee of eeggannoo gahaa akka dhiyeessaniif barattoonni muraasni warri barnootatti deebi'an of eeggannoon akka barnoota itti fufan jedhanii warri kaanis amajjii dhufu kanatti akka barnoota jalqabuuf mootummaan hojjeerra jiraachuu eeran. Keeniyaan keessatti har'aa fi kaleessa qofaa namoonni 40 vaayirasii koronaatiin lubbuun isaanii darbee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kibxata darbee yeroo dhumaaf sagalee ega kennanii booda ba'iin filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi eenyu akka ta'u agarsiisu uummanni Ameerikaa kamisaarraa seegaa jira. Kutaalee morkii jabaan keessatti mul'ate keessaa lamatti Joo Baayiden ega injifatanii booda injifannoo waliigalaatti dhiyaataa jiru kan jedhame yoo ta'u pireezidaant Tiraampiif kanneen duula filmaataa gaggeessaa jiran immoo dogoggora hedduutu hojjetame jechuun gaaffii seeraa dhiyeessaa jiran. Kutaalee 6 jechuun Alaaskaa, Arizoonaa, Joorjiyaa, Navaadaa, Noorz Karolaayinaa fi Pensilveeniyaa keessatti eenyu akka injifate hin ibsamiin jira. Uummannis gara dhaabbatoota oduu kan biyyattiitti gurra qeensaa jira. Ba'iin sagalee uummataa kan filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi itti dhiyeenya egaa agarsiise booda pireezidaant Tiraamp seeraan waan gaafatan akka qaban ibsaniiru. Kutaalee falmii cimaan keessatti mul'ate Joorjiyaa, Michigaanii fi Pensilveeniyaa keessaa sagaleen injifannoo argamu eenyu pireezidaantii akka ta'u baruuf dhimma ijoodha. Michigaanii fi Wiskaansan keessatti Baayiden injifachuu isaanii ibsameera. Kanneen Tiraampiif duula filannoo gaggeessan seeraan gaaffii kan kaasan ta'uu dubbataa jiran. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaleessa manni maree ministeerotaa murteesse raggaasisee jira. Hoogganaan ajajoota humna waraanaa Itiyoophiyaa immoo waa'ee waraansa naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru ibsa kennanii jiru. Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'ilis gama isaaniitiin haala kanarratti ibsa kennanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew Mulgeetaas Baayergan tujubeetu dhiyeessa. Ibsi har'a kallattiin ministirii ittisaa Itiyoophiyaa biraa kenname wal dhibdeen mootummaaf Iwahaat gidduu jiru erga jalqabamee booda isa jalqabaati. Ibsa kana kan kennan ittaanaa hoogganaa waraana waliigalaa Jeneraal Biraanuu Juulaa kibxata galgalaa qaba.
COVID-19 qabaman miliyoona 9.3 qabaachuudhaan addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaarra jirti jedha lakkoofsi kibxata kaleessaa argame. Hayyoonni akka akeekkachiisanitti vaayirasii koronaa kana to'achuuf Ameerikaa keessatti caalaatti irratti hojjetamu taanaan keessumaa baatiin qorraa seenaa yeroo jiru kanatti haala dhukkubichaa daran hammeessuuf jira. Daayirektara dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii fi dhaabbata Aurora Health jedhamu kata'an Dr. Robert Sitronberg akka jedhanitti rates of growth are alarming. They seem to be lakkoofsi guddataa deemuun yaaddessaadha. Akkasa yeroo duraa sana hammaataa yookaan immoo daran hammaataa jira jedhan. Yeroo lammiiwwan Ameerikaa kibxata kaleessaa pireezidaantii filuu fi wiirtulee filmaataa deemanitti akeekkachiisi kun kenname. Irra hedduun namoota sagalee kennuuf gara wiirtulee deemanii vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf jecha tarkaanfii fudhatamuu qaban eeggachaa turan. Pireezidaant Tiraamp vaayirasii koronaa kana ija tuffiin ilaalu torbanneenii fi biyyattii waliin ga'eeraa jedhu. Mormituun isaanii Joo Baayiden immoo akkatti pireezidaant Tiraamp rakkoo COVID-19 geessisu itti qabanii jiran qeeqanii jiru. Kutaa Yuutahaa keessatti qondaala waa'ee wal'aansa fayyaa kata'an Raasel Vinik akka jedhanitti meeshaaleen ittiin weerara vaayirasii koronaa ittisuuf gargaaraman ka jiran ta'us ogeessota eegumsa fayyaa lakkoofsaan ga'aa hin qabnuu jedhu. Our big issue is the humans, the people you need. It's not about hospital beds. Dhimmi guddaan ogeessota barbaannu hin qabnu. Dubbiin waa'ee siree hospitaala keessaa miti. Namoota leenjii qaban, ogummaa addaa qaban kanneen dhukkubsattootaaf tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisu kennan dhabuudha jedhan. Biyyoonni biroon kan akka Hindii fi Biraazil namoota vaayirasii koronaan qabaman hedduu qabaachuun addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa fi sadaffaarra jiru. Raashaan sadarkaa arfaffaarra kan jirtu yoo ta'u guyyaatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 18,000 qabaachuun waliigalaan dhukkubsattoota miliyoona 1.8 qabdi. Raashaan uummanni yeroo manaa ba'u funyaaniif afaan akka haguuggatu ajajjee aangoonni kutaalee manneen dhugaatii fi nyaataa halkan akka hin banamne ittisaa jechuun gaafatteetti. Jiraattuu magaalaa Mooskoo kan taate Maariyaa Kanatoova akka jettutti. Of course I do not want such a lockdown as it was in the spring. Dhugaadha akka yeroo darbee sana akka cufamu hin barbaadu. Sababiinsaas diinagdee wajjin kallattiin hidhata qaba. Garuu haguuggii afaaniif funyaanii hanga mana nyaataa seennutti kaa'anne yeruma mana nyaataa sana ol seennu akka waan vaayirasichi badeetti ofirraa kaasuun anaaf naan galuu jetteetti. Magaalaa galma mootummaa Faransaay Paariis keessatti barattoonni manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa daree seennee barruu lakkoofsi keenya walakkaatti gadaa bu'uu jedhanii gaafatanii turan. Poolisoonnis waan ija isaanii gubuu itti biifuudhaan diigan. Barattoota kana keessaa tokko kan ta'e Jean Pupil akka jedhutti. Our classes are packed with students sitting side by side. Dareen keessatti barannu barattoota wal cina ta'aniin kan guutamedha. Waan irra teenyu sirreessuuf yaalaniiru garuu jijjiirama fideen qabu. Sababiinsaas lakkoofsi barattoota dabaree keessa jiranii sanuma 30 waan ta'eef jedheera. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron jimaata darbe biyyattii keessatti sochii jiru ugguranii mana barumsaa garuu banaa dhiisan. Speen keessatti immoo odeeffannoon ministirii fayyaa baasee akka agarsiisutti kanneen COVID-19 qabaman gaafa wiixataa 55,000 caalaan dabala. Aero Media Network. Subscribe, share.